naan Isis Fatiha Tajuddin jedhaniin innaa baatii lama guutuu itti himachuu sodaadhee jaaladhee hedduu akka miidhamee akkanumatti isii jala deemaa baatii lama guutuu dabarsa. Baatii lama guutuu bakka gizeen isii akaree ittiin himadha jee akkanumatti wayii huddutuu kana deebise. Amma ammoo fala tokko barbaaddachuun qabatti yaadee falli isaaniis shari'aa kiyya akka hattuu godhee gizeen irraa fuudhan irraa buusee deebisee bee carraa kiyya itti fayyadamuu qaba. Akkaan isii hojjal barus abdiin qaba. Obsa. Mundu fuula sadii gooti maal si boo? Maali haa? Maal taate? Qabii mee guutaa kanaa si deebisan si hima. Maali? Wayii yaadu jira bara. Maal yaadu jirta kanatti? Wayii yaadu jira. Namni yaadaan guyyaa adiin bara raafra. Amma haa laal miciyyoota akka jaaladdeeti baatii lama guutuu akkanumatti jala deemamee akka ni sodaadha kan timadhuuti. Mee fala tokko naa dhufe fala saniin si hima. Ati naa hojjisa hedduu si beektii na fakkaataa? Tamisii isaan tanuu hin beekne bara. Uffatee haan beektu. Ati adiimtuu wantaa san. Mataan shirra jeetii amma yaadni naa dhufe. Boorsaa laal akka nama hattootitti boorsaa irraa fuutee ceeta anis akka nama sirraa buusee tokkotti sirraa buusee kannaa. Istaara taatee. Istaara taanee jechuudha. Mala birootiin namti argaa. Anaa miti. Caakanya tokko jira beekte isaa wayii tokko. Isarra dawwallee yoo isa goone kam bakka san. Bareeda naaf yootiin ni fakkaata beekte ni fakkaata. Hattu fakkaata. San boodaati. Kiyyaan xiqqoo sirra wanta ati beekaatuma si ciise yoo dhoyitellee itti himna waan hundaa. Amma akkasii seenu Isee ceeheen bar homaan qabu bakka haa isiin nan agarrellee irraa fuudhee deebi'u homaan qabu. Haa duboo kana if dhaammoo taanaa si jiraa miti. Waan kana oliitu ni goona. Bakka boo harka ni galfatta boo. Yoo kun fashalees waan biroo si goona. Duboo kanaaf akkanatti hin yaadiin kaa. Mee ganda wanta ni beektaa? Isa maal jette? Ajalaa bachiifte boo ammas hin dawwala. Bro, saahibni akkana argata to'atu. Baatii takkaltee ni bara. Aboo amma bar fudhannee bartiyyaa harka galfanne. Wayyaa rabbi Itoophiyaa keessaa baagin kiyya waan takka Galatoome boo bro galatoome. Kuno intu qabne boorsaan kee akka namatti sirraa fuudhee waa takka intu hin ilaalladhu mee. Ati tarkee isa qabdeen sila. Asuma xiqqishumaa na dura achi Akka irraa fuutu sila sun dhoofne inni. Maayim na dhaaboo hattuun sodaataa bar. Hattuun sodaataa bar. Maaltiin beeka hattoonni isaa eebatti la qaba. Hattuun sodaatoo taa'e asuma xiqqishuma narraa huchin fagaanne ceetiin qabe. Silkiin xiyyeellaan hunduu ni jira alhamdulillah rabbi. Wanni hundi ni jirti? Humaara koon qabu. Humaara koon qabu. Hayyee. Bakka silkii ta'e sirraa fudhadhu. Silkii maali? Nambara Silkii ta'e garuu galgalan bilbilin abbaan kiyya mana jira. Okay. Okay, galata. Deemee bas. Siin gaggeessa. Hayyee. Jechumaanuu wal baraana. Daboo maqaan kee eenyu? Maqaan kee obsaa naan jedhani. Maqaan kiyya obseedha. Takki obsituu naan jedhanillee. Okay.
Ayyaaba wal taanee barra ajaa'ibaa tan hojii dabarsa hedduu takkaan jaaladhee ni jira biroo. Garuu biroo waan takka kan isiimu akkatti irratti gadhiistee dhalaan jaalatin dhalaa gisee siin jiru maal jeetiin siimaa akkuma jaalachuun jirtu kana dhabuunis jirti hireetu jira waa hedduu jiraanni. Isiin dhalaa akka dhalaa birootii miti boo hedduun jaaladhee ni jira biroo faayi. Isiin akkasuma na jaalatti na daranni yoo isiin. Biroo dhalaa jechuun cinaacha keenya kabitaa lafee cinaacha keenya kabitaa irraa uumamtee bar jalliin nu hin dhabdu bar akkatti irreef gadhiistee isii tanarratti booda. Dhalaan adda addaa bar dhalaan tun absee. Hayyee adda adda. An amma kan isin jechuu jiru hin jaalatin himti. Irratti if gadi hin dhiisin. Guutuutti akkasitti onnee ta'e kan ta'ee fi hanga maraatu takka hin jaalatin. Waa xiqqoo jaalachuun danda'amu hin danda'ama bar. Hayyee hayyee. Kanatti wanta isin qorinaan siimee hin jira wallaahi. Garuu akka dhalaa biraatii miti isin. Waan inni miti. Dhalaa biraa. Dhalaa biraa ta'uu isii. Haa jaalala isii naa qabduu barsilaa garte. Wallaahi Wai jaalala sii qabdu. Maaliin si garsiiste? Jaalala ajaa'ibaa. Baastee onnee si garsiiste? Koo mee kofalaan maan kofalee mee naa waan itti kofalte. Jechuun jaalala naa qabdu onnee baastee si garsiiste maaliin beekuu dandeessa? Nama jaalatu tokko ni beekta haa. Si jaalatti barsiin jaalatu hin jenne garuu irraa fi qusadhu. Hiree jira du'aa jira jiruu jira waa meeqaa jira addunyaa kanarra. Akka feete gaan siime garuu boodaan layyaan seeniin biroo. Dhimma kan nurraa laayiteeti. Nagaame. Khalee seegareen ture mucaa tokko wajji. Eenyu silkillee na dhaamsaa turte. Wanta abar maali kana wanta mucaa adaadhaa biyyaatti. Okay, duuba maatara meeqana dhaamste tara hedduu. Ilaalaan inni sodaadhatan maafiin akkas irratti akkasii ture. Okay, hayya akkas taanaan maara kan qabu. Bara gizeen dhaamsitu aga aalee bakka ni jira mi'ate. Mucaa adaadhaa biyyaatti ni beektaa obboleessi biyyaatti ilaalaan gaafa kiyyaa. Sanumaatiin sirrii dhaamsu ture. Okay, yoo maara kan qabu yoo waan biroo ta'uu baatte maara kan qabu. Akkasii hayyee bakka guyyaa biroo wal agarra. Hayyee bas galee. Hayyee bakka nageetti. Maal nama gubbaa laallachuu eegalte maal keessa silanne? Mamaatu.
Mucaa kiyyaati hin jenne. Wayin si mee uruuf hin deema. Tapha jirta moo isa dhugaa? Maaliif hin taphadha maal? Ilaarraa duuba maa gizeeti maana taphataan dhugaa hin barsi jaallee jira bara. Wayin asirra jaalladhu sin jaallattu yoo jaalatte. Maal jechuu mee naa ibsi mee maal jechuu wanni akkana? Kan si ibsa. Isaanis mucaa kiyyaa teetee? Hin jenne. Silaa yoo faradisi himan nama amanta dhugaan siin taatu ni beekame. Maa dhugaan ani min duuba kalee wala garree kalee. Osoo inni dhugaa si hime kalee na amantu. Amma waan itti faradisi himeef na amante.